Har'a application tokko free data yookaan shabaka bilaashin kan hojjetu isiniif qabadeen. Innis warra Saudi Arabiyaa keessa jiruuf shari'aa sawaa zeen irratti ilaalee ammoo moobaayilii isiniitu ilaalata. Aappii kanarraa waan namatti tolu keessaa yeroo takka hogguu sa'aatii guuttatee sa'aatiin si jalaa bahuudhaa fi kanaan si rakkisu. Ammoo onlaayinii garaagaraa irratti keessumaa leevii sirriitti siif danda'a. Leevoota garaagaraa appilikeeshinii akka hin dandeenye osoo waliin hubannu inni kun immoo leevii garaagaraa irratti humna jabaa qaba. Waan ta'eef isa kana buufadhaa itti fayyadama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama jirtanii jirra obboleeyyan kiyyaa. Nageenyi rabbi isiniif haa bayyatu warri namatti garaagaraa hordoftan obboleeyyan kiyyaa bakkuma jirtanii fi akka jirtanitti jireenyi isiniif haa tolu jechaadha. Warreen gara mana gadaa ooluudhaaf dhuftan sabiskiraayibisii jettu san mallattoo san tuquudhaan maatiin ta'uun keessan nu jajjabeessa. Warreen chaanaala qabdan koomentii haayaa isiniif hin deebisa. Warreen ammoo chaanaala nooratiin akka gara onlaayiniidhaan dhuftan achirratti wal gargaarru kana wal guddisuu haayaa nu isiniin jechaadha. Warreen ammoo faayila garaagaraatiin fiidiyoo tana hordoftan fiidiyoon guutuun isaa yuutuub irraa argamu. Chaanaala yuutuub gadaa ooroodhaa dhaqaa fiidiyoo eega daawwattanii booda maatii ta'aafi fiidiyoon guutuun achirraa argama waan ta'eef kanaafuu amma gara barnootaa kallattumaan haa ceenu. Obboleeyyan tiyya hogguu karaa kana dhuftan waan takka taaneen isinitti dhaammadhu. Ani obboleessa keessan isinis obboleewwan kiyya waan ta'eef na guddisuus yaadaan isinin jaa bakka kana hogguu dhuftan isinitti ulfaatu waan ta'eef fiidiyoo hogguu daawwattanii booda manni gadaa oorotuuf kana waan ta'eef fiidiyoo garaagaraa ajjalaa argattu. Asirraa ammoo pileelistii sana hogguu jala hogguu dhuftan kun shabakaa bilaash kun ammoo barnoota garaagaraa kun ammoo liivii kana bira qottanii fiidiyoo gabaabaa irratti na daawwattanii waan fedha keessanii irraa argachuu ni dandeessan. Kanaafuu maatiin ta'uudhaan na gargaaru inni gatinaan isin jaa karaa barnootaatti hogguu ceenu immoo inni sun hamii appilikeeshinii sun jechuun keessan ni mala. Kanaafuu pileestoor waliin seennee haalaallu pileestoor keessa appilikeeshinii kun sirriitti hojjetaa itti fayyadamaan isin jaa obboleeyyan tiyya haalaalummaa inni kun taaktoneelii kana. Amma inni kun eegaan kan isin garsiise amma isin hamileen isin cabuun ni mala hin dalagu jettanii itti ilaaltanii warra jirtan la sirriitti dalaga dhibbaan anu ittiin fayyadamu jira obboleeyyan tiyya. Amma sa'aatii meeqa qaba inni kunis sa'aatii 23 naaf qaba. Sa'aatii 23 akka dalagaa jirus ammas ni argatan jeeyyaadha. Inni sa'aatii hin dalagu hogguu isin gabbuufattan ammoo yeruma hundaa'uu waan tokko hogguu dura gabbuufattan shabakaa qabaachuu qabdanii abdee tokko inni ta'e ammoo seentanii itti fayyadamuu achii booda dandeessan jechaadha. Inni asumarratti dha'uudha ammoo serverii isaa asirra kaachuu dhaamseen isin garsiisaa amma kana zeenirra jira serverii kana zeenirra kaa'attanii kun amma ni argitan jeetiyyaadha. Amma isa kanarraan kaadhee jira. Warreen ammoo sawaatiis as keessa hogguu gaddeemtan barbaaddanii arguu dandeessan irra kaayattan fiidiyoon akka isinitti dheeranneefin gabaabsa malee isaan hundinuu as keessa jiran anirraa haa deebi'u kan isin ilaallata. Amma zeeniis achirratti zeen lammaffaarra serveriin hogguu taa'ee asirratti sammaasu amma kun zeeniin qaba keessa waan hin ta'eef zeenirra kaayee isin garsiisa. Isaan lamaan kanarra jira. Isaan lamaan kanaatu naaf dalagu jira. Ammoo sa'aatiin tun akkamii guddatte kan jiru gara gubbaa kanatti ni argitan jeeyyaadha bakka sana. Bakka sa'aatii tanarratti ammallee dhooytanii eegammoo mana kan isinii fide lakkoofsa 4 itti guutan lakkoofsi kuni takka 3 8 2 yooniif gootan isiniif dalaga. Ammoo yooniif lakkoofsa kun hamma 3 itti dalaga 19 yooniif gootanis 19 8 yoo gootanis ni dalaga. Ammas 10 takka 7 4 yoo jettanis ni dalaga. Mee kanarratti haalaallu. Asitti isiniif baay'ataa jechuudha. Hogguusaa lakkoofsi isiniif baay'ate hulii appilikeeshinii kun keessaaf hin bahu. Hordoftoota tiyya kabajamoo warreen irraa fayyadamtan sheer waliif godhaa warreen ammoo isiniif hin galin
komentii barreessaa kallattiin isiniif deebisan isinin jaa kanaafuu galatoomaa jiraadha nagaa.